Lalamniti nafi masomo bole numbusu Sabni kiyya lembe kawa male hinusu Oromti chalu bomale kubambule Oromti chalu bomale kubambule Irreeto konka jiraatu isiniin jechuu barbaada barumsa har'aa kiyya keessatti akkamitti imeelii banachuu dandeenya kan jedhutti isinii deebi'a jechuudha. Imeelii banachuudhaaf akkaataan itti banachuun nu barbaachisu imeelii maaliif barbaachise? Imeeliin maaliif banachuu nu barbaachise warra jettaniif egaa fakkeenyaaf lakkoofsi bilbila keenyaa nu jalaa baduu danda'a. Lakkoofsi bilbila keenyaa yoo nu jalaa bade lakkoofsota maamiltoota keenyaa hedduu isaanii jechuudha. Egaa saffisaan dafneeti baakaap gaafa godhanne kaayattee jechuudha. Yoo moobaayilli keessi jalaa badellee iimeela kee haa ta'u kompiitara kee haa ta'uti waa hundaaniyyuu daftee intarneetatti fayyadamtee baakaappii isa jedhu kanatti fayyadamtaa jechuudha barbaadeeti. Egaa fakkeenyaaf yoo silkiin keenya kan badu ta'e jechuudha. Maqoota silaa barbaachisaa ta'e murteessaa sana iimeelii keetti naqxee dafteeti koppii godhattaa jechuudha. Kunoo dileet kontaaktii isin jalaa haqamuu danda'a. Akkasumas iimeelii keetirraa ekspoort gooteetiin banatta. Gama biraatiin odeeffannoo adda addaa wal dabarfachuudhaaf wantoota barnoota ta'uu danda'a. Kana malees faayilota waajjiraa ta'uu danda'a. Faayilota jiruu keessanii ta'uu danda'a. Kana malees jechuudha viidiyoolee iimeelii adda addaa teessoo iimeelii keessaniitiin erguudhaan specific peejii kan ta'a jechuudha. Kanaaf isin barbaachisaa jechuudha. Lammii tiyya qaqqaalii feesbuukiin keenya yeroo baay'ee yeroo banannu maal nu jalaa ta'a jechuudha. Yoo bilbila keenyaan banamne haak nu jalaa ta'a yookiin nu jalaa ugguramuu danda'an jechuudha. Yoo iimeelii keenyaan kan banannu taate ammoo feesbuukiin keenya nu jalaa ugguramuu hin barbaachisu jechuudha. Kana waan taateef akka haak nu jalaan taaneef maal gochuu qabnaa kan jedhuuf egaa feesbuukiin kiyya haakinarraa ta'e jettee miidhamuu yookiin ammoo xiinsammuu tuqamurra iimeelii kee banattaa jechuudha. Iimeel akkaawuntii kee akkamitti banadhaa kan jedhus murteessaadha. Egaa akkuma beekamu Google Chrome keessan seentaniiti. Kanaaf yoo kan jechuudha teessoo keessan Gmailidhaan yookiin iimeeliidhaan kan banattan taate egaa appilikeeshinoota adda addaa fakkeenyaaf Play Store seentanii buufattan jechuudha. Play Store keessa wayita seentanii jechuudha. Play Store keessa maqaa appilikeeshinii barbaadanii buusattanii kunis iimeelii yoo qabaatte qofa sirriitti sirnaan sii buusuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf Pinterest ka jedhu kana yoo fudhattan daftanii daawunlood gochuudhaaf iimeelii isin barbaachisaa jechuudha. Waa hundaafiyyuu na dhageeffattu jechuu barbaada. My application ka jedhu kana egaa akkuma agartan mallattoon iimeelii kun hundi kan irratti argamu waan taateef egaa iimeelii keenya banachuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Wantoota iimeelii nu gaafataniif egaa eessa arganna kan jedhuuf kunoo as Google Chrome kan jedhu kun egaa kompiitara kiyyarra jira waan ta'eef Google Chrome kan jedhu kana mallattoo kana jechuudha achirra seentaniiti isa banuu dirqama waan ta'eef na dhageeffattu hanga xumuraatti hidheetii yaada. Na dhageeffadha. Egaa Google Chrome baneetiin jira. Google Chrome wayita bane laaltanii jirtaniiti. Egaa asirratti Gmail jettaniiti barreessituu jechuudha. Gmail jettanii barreessituu jechuudha. Gmail ayyee na dhagaa jirtu hidheetii yaada. Gmail jettaniitiin barreessituu kan jedhu sirriitti ilaaltanii Gmail jettanii Gmail sign up asirratti isin yaa barreessu Gmail sign up ka jedhu Gmail hoggaa barreessitanii inni nuu mataan isaatu maal ta'a isinii dhufaa jechuudha. Isinii dhufaa jechuudha. Amma ilaaltanii amma gaa tartiibni isaa nuu dhufee jira. Tartiibni nuu dhufee jira. Asitti yoo fakkeenyaaf kuni amma yoo duraan qabatteedha. As wayita dhuftu ammoo inni kuni Gmail account create kan jedhu kana banattaa jechuudha. Amma dhufnee jirra jechuudha. Create kan jedhu kana asitti dhuftanii jechuudha. Banattee jechuudha. Eega san banattee booda ammas eegasi maqaa kee murteessaa waan ta'eef maqaa kee sirriitti egaa sirriitti maqaa kee jalqabaa asirratti ingootaa maqaa kee fakkeenyaaf Ahmad yoo ta'e Ahmad jettee barreeffattaa jechuudha. Asittis Hasan yoo ta'e Hasan jettee kanattis hin barreeffattaa. Saniin booda ammas
Eegasi in dhuftaa username jedha. Username kana waan barbaadde gochuu dandeetta. Username ka jedhu kana sirriitti akka ifa isinii ta'uu fi username ka jedhu kana fakkeenyaaf anamma jechuudha maal jedhee haa barreessu fakkeenyaaf seenaa jedheet seenaa Oromoo jedhee bara wahii lakkoofsa wahii jidduu gochuu dandeettanii yoo barbaadde bara 2022 gootanii eegasi daat jettanii eegasi maal gootanii gmail jettanii .com jettanii barreessanii jirtu jechuudha. Saniin booda eega kana jettaniitii booda amma maaltu barbaachisaa ka jedhutu murteessaa waan taateef ammas isatti deemnaa jechuudha. Na dhaggeeffattuun paaswordii kireet godhii siin jedha. Paaswordii kireetii akka hin irraanfanneef paaswordii keessan dheeraa kan ta'e strong jechuun lakkoofsota dijiitii 8 ol waan ta'eef egaa paaswordii keessan dheeraa kan ta'e fakkeenyaaf yoo barbaaddan jechuudha sirriitti na dhaggeeffadhaa yoo barbaaddan asitti fakkeenyaaf paaswordii keessan isin garsiisaa paaswordiin keessan asitti fakkeenyaaf seenaa yoo ta'e 2022 yoo ta'e amma kun lakkoofsi kun meeqa ta'a jechuudha asitti 3 6 10 ta'ee jira jechuudha. Eegasii ammas asuma dhuftanii asuma itti dhuftan ammas sirriitti na dhaggeeffattu dheetii yaada isuma kana irra deebitanii ammas maal gootuun seenaa jettaniituma isuma sana sirriitti barreessitu. Confirmation ka jedhu kun ammoo mirkaneessii jechuudha. Daawwattoota keenya haga xumuraatti kana hordofaa jirtan shakkii takka hin qabu jechuudha. Eega kana goonee booda ammas namoonni yeroo baay'ee irra deebinee kana lameenuu wal simsiisnee jirraa jechuudha. Egaa kunis seenaadha jechuudha. Amma eegasii next ka jedhu itti aanaa ka jedhu kana isa kana jechuudha. Isa kana dhaqxaniitiin tuquu murteessaa waan ta'eef isa kana argaa jirtu jedheetii yaada. Next kan jedhu kana isa kana tuqxanii jechuudha. Saniin booda ammas maaliif seenaa ka jedhu 2022 seenaa 2022 ka jedhu taa'ee jira jechuudha. Next goonee jirra. Amma asitti maal jedha sirriitti na dhaggeeffattu bakka kanattis sirriitti na dhaggeeffattu save password dha. Yoo moobaayilli sun yookiin kompiitarri sun kee ta'e qofa save goota. Yoo ammoo kama mana intarneetaa fa'aa dhayitee yookiin mana intarneeta namaatti kabanatu taate immoo don't save jetta jechuudha. Don't save hin godhinii maaliif jennaan si gaafata waan ta'eef egaa kanaafiyyuu maal gootaa yoo kee ta'e isa kana gootaa jechuudha. Yoo kee ta'e okay godhattaa yoo kee ta'e ammoo hin dhiisaa jechuudha. Kun amma waan kee ta'eef kana godhattee jirta jechuudha. Yoo ammoo moobaayila namaa yookiin ammoo mana kompiitara namaa dhayitee kabanatu taate ammoo isa sana maal gootaa hin dhiistaa jechuudha. Kanaaf yoo kee hin ta'in hin dhiistaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf asitti girmaa jedha fakkeenyaaf inni kuni jechuudha akkaataa fakkeenyaaf maqaa ittiin banne haa taatu seenaa haa jedhu fakkeenyaaf amma welcome siin jedhee jira bakka kanatti seenaa siin jedhee jira fakkeenyaaf seenaa siin jedhee jira seenaa akkaayyee eega seenaa nan jedhee maal gochuu qaba fakkeenyaaf seenaa welcome jedhee jira haa jennu egaa seenaa jedheetiin welcome waan siin jedheef seenaa hayyee Oromoo jedhee seenaa Oromoo hayyee 2022 waan jenneef welcome siin jedhee jira. Eegasii maal goota lakkoofsa bilbila keetiiti. Lakkoofsa bilbila keetii itti aansitaa jechuudha. Lakkoofsa bilbila keetii fakkeenyaaf amma kun Itoophiyaadha. Kun Itoophiyaadha yoo biyya Suud Arabiyaa jiraatti akkasumatti irra deemtee Suud Arabiyaa yoo taatellee Suud Arabiyaadha jettee biyya jirsan Kuweetiin ta'uu danda'a. Biyya adda addaa ta'uu danda'a. Koodii biyya sanii itti galchitaa jechuudha. Fakkeenyaaf nama akka Itoophiyaatiin haa galchu. Koodiin Itoophiyaadha jechuudha. Fakkeenyaaf bilbila haa jennuuti koodii Itoophiyaa fudhanna fakkeenyaaf koodii Itoophiyaa fakkeenyaaf amma yeroo fudhadhu koodii Itoophiyaa fudhadha fakkeenyaaf koodii Itoophiyaati maal godha mallattoo hidhuu godhee 251 eegala. Hayyee kun akkas fakkaata. Suud Arabiyaa yoo ta'u taate ammoo Suud Arabiyaa yoo ta'u taate maal goota Suud Arabiyaattis egaa na dhagaa jirtan jedheetii yaada Suud Arabiyaa yoo ta'u taate hanga Suud Arabiyaatti akkam godhuu qabnaa kan jedhu Suud Arabiyaalleen akkuma Itoophiyaa 251 godhisanii Suud Arabiyaa dhaqxeeti koodii Suud Arabiyaa biyyootuma tartiiba amma isinii baasisanii kan Suud Arabiyaa itti guutaa jechuudha. Sunis akkamitti guutamaa naan jechuu dandeessanii
Egaa fakkeenyaaf Suud Arabiyaan koodiin isii akkuma beektan kana gootaniit 966 akkasitti eegalaa jechuudha. Biyya biraallee yoo taate bifuma kanaan eegaltuu jechuudha. Yoo kan Kuweetiin ta'ullee taate Kuweetillee akkasumatti Kuweetii waan ta'eef isas ida'uu gootanii 965 gootanii akkasumatti biyya keessaniin eegasii bilbila keessan itti galchitanii jechuudha. Kanaafiyyuu kana eeggatanii booda maaltu itti aanaa ka jedhu murteessaa waan ta'eef maaltu itti aanaa ka jedhu asitti akkuma agartan jechuudha. Bakka tanatti maaltu barbaachisa? Kun amma fakkeenyaaf jechuudha. Ji'a jedha. Ji'a fakkeenyaaf asirratti ji'a wajjitee dhaqxan jiini fakkeenyaaf Janawaarii wantoota adda addaa jechuu danda'a. Kan biraas jechuu danda'a. Egaa kana gochuudhaaf ammas wanti murteessaa ta'e isuma kana waan taateef ammas egaa Janawaarii jedha fakkeenyaaf wantoota adda addaa jedha. Janawaarii yoo ta'e Janawaarii jettee Janawaarii barreessita. Eegasii deeyi jedha guyyaa 5, 6, 7, 8 yookiin 1, 2, 3 jedha. Ji'a fakkeenya waggaa jedha. Yiir ka jedhu kana bara kee akka hin irraanfanneef maal goota 19 hagana jetteeti barreessitaa jechuudha. Fakkeenyaaf 1995 jettee bara kee guuttatta. Eega kana guuttattee booda akkuma beekamu bara sana akkasi guuttaa bakkitee kanattis maal guutuu qabdaa jechuudha. Bakkitee deeyi jedhu kana fakkeenyaaf duwwaa 5 ka jedhu ni guuttaa. Eega guuttee booda ammas bakka kanatti ji'a meeqaffaadha siin jedha. Ji'a meeqaffaa kasi jedhu ati baatii lammaffaa yoo ta'e egaa Janawaarii ta'e Janawaarii yoo ka jedhu taate Janawaarii irraa ka'a. Janawaarii irraa ka'a. Janawaarii irraa ka'a. Asirraa ka'a. Janawaarii illee haa ta'u Juun illee haa ta'u eega ta'e lakkoofsa 1, 2, 3 jedhee sii kennu san keessaa maal goota jechuudha. Lakkoofsa 1, 2, 3 jedhee sii kennu san keessaa yoo barbaadde 5 goota garuu irraanfachuu hin qabduu jechuudha. Amma eega isa goote maaltu itti aanaa ka jedhu murteessaa waan ta'eef isa eega goote ammas saala kee jedha. Saala kee. Saala kee fakkeenyaaf fiimeel jedha. Shamarree jechuudha. Akkasumas yookiin ammoo meel jedhee isinii dhufa. Meel jedhee dhufa. Dhiira jechuudha. Saala keessa ibsa. Lameen keessaa guuttanii jechuudha. Lameen keessaa guutuun murteessaa waan ta'eef lameen keessaa yoo kana ta'e kana guuttaa. Yoo kana ta'e kana guuttaa. Eega kana gootee booda ammas maal gootaa? Next kan jedhu kana itti aansitaa jechuudha. Next ka jedhu kana itti aansitaa jechuudha. Next ka jedhu ilaalaa jirtan jedheetti yaada. Next isa jedhu kana itti aansitanii jechuudha. Isa kana jechuudha. Egaa next kana itti aansitanii sirriitti haga xumuraatti na hordofaa jirtan jedheetti yaada. Barumsa gaarii akka argattan shakkii takka hin qabu. Ammas na faana bu'aan affeerraa kiyya isiniin jedhaati. Egaa namoonni hedduun kanaaf rakkatu. Amma bilbila keenya guunnee irra haa jennuuti. Bilbila keenya eega guunnee booda ammas eessa dhayinaa koodii biyyaallee guunnee jirra. Eegasii amma maallaqnee kanallee guunnee jirra. Guyyaallee guunnee jirra. Ammas waa hundayyuu guunnee jirra. Bilbilas waa hundaa guunnee jirra jechuudha. Amma gaa eessa dhaqnaa jechuudha. Kunoo fakkeenyaaf asirratti 11 Janawaarii jedhamee 1987 jedhee fakkeenyaaf saala eeguun booda neekistii dhayinaa jechuudha. Neekist akkuma reef isiniin jedhe san neekistii dhayinaa. Neekist kunoo asirratti dhaqnee jirra jechuudha. Neekistii kana eega dhaqnee booda kunoo neekistii deemnee jirra jechuudha. Sirriitti na hordofaa jirtu jedheetti yaada. San booda okee wayita gootu maal godhi isin jedha? Sendi godhi isin jedha. Ergii jedha jechuudha. Amma verify your phone number. Egaa lakkoofsa kee mirkaneessii jedha. Verificationin kuni koodii barbaachisaa ta'e sana argachuudhaaf dijiitii 6tu si ergamaa jechuudha. Egaa na ergii jetteenit si ergaa jechuudha. Egaa si ergee booda asitti maaltu isinii dhufa? Sirriitti na hordoftu jedheetti yaada. Sirriitti haga xumuraatti na dhufa. Koodiin 6 dhufa. Miseejii bilbila keessaniitiin isinii dhufaa jechuudha. Miseejii bilbila keessaniitiin waan dhufuuf eessa dhayxan kallattiidhaan bilbila keessan keessatti dhaqxanii jechuudha. Bilbila keessan keessa wayita dhayxan miseejii keessan keessa lakkoofsi dijiitii 6 isinii dhufa. Yoo barbaachisaa ta'e jechuudha. Kun amma fakkeenyaaf asirratti guutamee jira. Lakkoofsi miseejii sun maal jedhee isinii dhufa? Fakkeenyaaf maal jedhee isinii dhufa? Fakkeenyaaf jechuudha. Duwwaa 5 4 3 2 1 ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf kun an fakkeenya barreessee beeka. Egaa kan itti galchitanii jechuudha. Itti barreessitanii eegasii
ammas wanni gochuu qabdan sirriitti akka xumuratti na hordoftan jedheetiin yaada jechuudha. Sirriitti na dhaggeeffataa jirtu. Kanaaf sanii booda eega miseejiin nu ergame booda maaltu itti aana akka jedhu murteessaadha. Dijiitii jaha itti galchinee jirra. Verify jennee wal simsiisnee jirra. Okay eega goonee booda maal jedha ammas asirratti maal jedha? Lakkoofsi kun jechuudha get more your number jedha. Yes I am jettaani kan kooti jettaani san boodan deemta. Ammas ol deemteeti eegasi maal goota walii galtaa sirriidhaa siin jedha. Eeyyeeti kan jedhu sirriitti walii galteertaa kan jedhu asitti eeyyeeti kan jedhu kana okay gootaa jechuudha. Kanaafiyyuu kan hunda bira dabarteetiin okay wayitaati gootu maaltu sii dhufa eegasi walumaan kan laallu ta'aa jechuudha. Sirriitti nafaana buutu jedheetiin yaada. Sirriitti nafaana buutu jedheetiin yaada. Qaaliiwwan ilmaan ayyaa amma kunoo fakkeenyaaf amma asitti jechuudha haga xumuraatti nafaana buutan jedheetiin yaada. Fakkeenyaaf jechuudha asitti dhufee jira. Fakkeenyaaf gara Google akkaawuntiitti nu deebisa waan taateef sirriitti na dhaggeeffattu jedheetiin yaada. Ammas na dhaggeeffadha haga xumuratti akka nafaana buutan wama takka illee shakkii hin qabu. Akka nafaana buutan wama takka illee shakkii hin qabu isiniin jedha. Maarreega eega nu ergee booda tarmiilee yookiin ammoo waliigalteelee jiran si hima jechuudha. Salphamatti kunoo asitti bakka na deebinee jirra. Saniin booda eegasi maal gochuu qabnaa ka jedhutti deebinaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf asirratti inni kuni maqaa jechuudha. Fakkeenyaaf Girmaa Mulugeetaa jedhee banee miti. Isin ammoo maal jettanii bantanii jechuudha? Seenaa jettanii bantan. Egaa seenaa jettanii waan bantaniif egaa seenaa asitti seenaa kan jedhu kana jechuudha. Seenaa Oromoo kan jedhu kana sii dhufee jira yookiin ati Aashaa ta'uu dandeetta, Ahmad ta'uu dandeetta, sii dhufee jira jechuudha. Bifa kanaan egaa salphamatti iimeelii kenna mirkaneeffachuu dandeenya waan ta'eef sirriitti hanga xumuratti na dhaggeeffachuu keessaniif hedduu galatoomaa isiniin jedha. Namoonni hedduun yeroo baay'ee jechuudha wantoota kana akkaataa itti fayyadamnu hin beeknu waan taateef egaa miseejiin kenna eessatti argamaa ka jedhu gaaffii isinitti ta'uu waan danda'uuf amma saga xumuratti nafaana buute dheetii yada. Google akkaawuntiin keenya xumuramu isaa piraayimarii jedheetiin dhufa. Kallattimaan eessa dhaqxanii laaltuu jechuudha. Egaa miseejiin isinii ergamuu isaatii fi ati miseensa Gmailii yookiin iimeelii banachuu keeti kan jedhu kunoo asitti lakkoofsi kuni sii barraa'aa jechuudha. Lakkoofsi kun waan sii barraa'uuf egaa kunoo amma asitti erguu yoo barbaadde ammoo maal goota? Egaa amma miseensa iimeelii taatee jirta, nama iimeelii qabu taatee jirta. Asitti maal goota jechuudha? Waa erguu yoo barbaadde namaaf erguu barbaadde compose ka jedhu kana tuqxaa jechuudha. Kunoo compose ka jedhu kana aseenta. Eegasi compose wayiteetti maaltu sii dhufa? Kunoo teessoo sii dhufa jechuudha. Teessoo sii dhufa. Teessoon kun asitti sii dhufa. Teessoo sii dhufa. Eegasi waan barbaadde subjectidha. Subject ka jedhu kana waan barbaachisaa ta'e jalatti hin barreessitaa. Tokko lama sadii jettee dhaamsa kee jechuudha. Haa ga'u riyaa koo maal koo jetteetiin barreessitaa. Eegasi jechuudha. Saniin booda itti aansita. Waan barbaadde gaafachuu dandeetta jechuudha. Akkam nagaa jirta? Barreessitaa jechuudha. Garuu wayita barreessitu egaa dhimma barreessuu barbaaddeeftu murteessaadha. Ammas na dhaggeeffattu jedheetii yaada. Egaa subject abbaa dhimmaati. Abbaa dhimmaa eenyu? Seenaa Oromoo ka jedhu kana jechuudha. Seenaa Oromoo ka jedhu kana waan adda addaa egaa amma kana barreessitee egaa kana barreessitee booda waan barbaachisaa ta'e sirba ta'uu danda'a, waan erguu fi barbaadde quraana ta'uu danda'a, waan adda addaa ta'uu danda'a. Asitti itti aantee jechuudha. Egaa eessa dhaqxa? Jara kana kunoo jechuudha. Bakka tana dhaqxeetiin maal goota? Wayititee ati tuqxu jechuudha. Dookumentii keettu sii dhufaa jechuudha. Dookumentii keettu sii dhufa waan ta'eef isa kana sirriitti waan barbaadan fakkeenyaaf as keessa ta'uu danda'a, viidiyoo keessa diskitooppii ta'uu danda'a, muuziqaa ta'uu danda'a, waan adda addaa ta'uu danda'a. Itti irratti gadi feetaa jechuudha. Eega irratti gadi feetee asitti fakkeenyaaf viidiyoo kana asirraa fakkeenyaaf yoo fudhachuu barbaade nama fakkeenyaaf dookumentii kana fudhachuu yoo barbaade ayyee okay jedhee naa fida. Watiin okay jedhee naa fidu san maal godha? Dafeetiin isiin tun fe'aa jirti. Isiin tun fe'aa jirti jechuudha.
sendi gootaa jechuu saniin booda ufumaa isaatii sendi sii ta'a. Waan ta'eef haga xumuratti na dhaggeeffachuu keessaniif hedduu galatoomaa isiniin jedha. Warroonni YouTube chaanalii kennaa subscribe godhin subscribe godhaa isin jechuu barbaada. Amma fakkeenya viidiyoon kun deemaa jira argaa jirtanii deemaatii jira jechuudha. Fakkeenyaaf amma laalaa jirtan mallattoo kana asirratti teessoon keenya waa hundumayyuu laaltanii jirtanii faayilli barbaachisaa ta'e akkasii sii dhufee eegasii wayita deemee xumurame inni okay siin jedheetiin bifa kanaan xumuraa jechuudha waan dhaggeeffatanii. Xumura irratti ammas namoonni WhatsApp ana dabalatee Imo akkasumas ammoo TikTok, Telegram, Bitomi kan kana fakkaatan jechuudha osoo addaan hin ciccinne malli ittiin fayyadamuu dandeessan maal Google Play Store keessan keessa intaniit jechuudha maal jettanii barreessitan akkuma agartan jechuudha. Volt VPN jettan Volt VPN application kana hoggaa buufattan amma maraatii jira akkuma argitan maraa jira jechuudha. Play Store keessa Volt VPN kana jettanii barreessitanii amma maraa jira kunoo parsantii lakkaawaa jira jechuudha maraa jira. Salphatti haasoo inni keessan osoo amma 15 14 jechaa jira laalartanii 32 dafee bu'aa jira jechuudha. Kanaaf salphamatti appilikeeshinoota qabdan osoo addaan hin cinne neetworkiin keessan akka fayyadamuu dandeettan kanas itti isinii dabaluu barbaadeeti amma yeroo xumurutti ilaaltu amma nuu xumuraa jira okay gootuu jechuudha. Okay wayita gootan kunoo laalaa jirtanii connect godhi jedha. Connect gootanii kunoo Volt VPN ilaalaa jirtu. Saniin booda connect goonaa jirra jechuudha. Kunoo connect goone amma connect goonee jirra laalaa jirtu. Salphamatti jechuudha appilikeeshinoota kenna hunda jechuudha eegasii okay gootaa kinoo wal qunnamsiistee jechuudha search gochaa jira jechuudha haaluma salphaan appilikeeshinoota barbaannu hunda itti fayyadamuu dandeenya. Horaa bulaa deebanaa walli makanaan xumura. Lallabni diinatu masoomoo goonee numbusu sabni kiyyaalleen beekaa waa malee hin nusu Oromti chaalu boomalee gubaan bullee Oromti chaalu boomalee